Walitti bu'iinsi hariiroo hawaasa Oromoo fi Sumaalee miidhukamuu akka hin uumamne hayyoonni waamicha gochaati jiru. Maanguddoonnii fi abbootiin amantaa hawaasa Oromoo fi Sumaalee walitti bu'iinsi kun osoo hin babal'atin qabbaneessuu akka qaban dhaamameeti jira. Har'a kan irratti xiyyeeffannee dubbannu waa'ee wanti nageenyaa dubbatamu sadarkaa tokkorra akka ga'u barbaanna. Isa booda gara misoomaa keenyatti kan deebinu. Namoota nageenya keenya booreffatan akkamittiin sirreessuu dandeenya kan jedhu irratti yoo gama keessanii yaadni nuu kenname gaariidha. Nus qophiidha, dhugaadha, rakkoo kana hubatee rakkoo sun yoo nurraa bu'a kan jedhuuni abdii guddaadhaan mootummaa eeggachaa waan jiruufi kan irratti mootummaan yaada akka nuu kennu barbaanna.